Shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota AMN Plus kan daawwachaa jirtan AMN Plus irra qorii keenya dilbataatiin qorii dilbataatiin qabiyyeewwan mimmiidhagoo simbiraan gahaa jirra qabiyyeewwan keenya keessaa kan isin yeroo hundatti bohaartan itti bashannantan immoo tokko qora sammuutiin sammuu namootaa qorra egaa qorri sammuu akkuma maqaasa sammuu qoraa hin bashannansiisan barsiisa hin bohaarsa isinis guyyaa har'aa gaaffilee nu qabannee jirruun akka bohaartan akka bashannantan ofis immoo akka qoramtan iddoo teessanii maalan beekaa waa'ee kanaa hagam hubannoo qabaa kan jedhu namoota waliin jirtan yookiin maatii firoottan keessa waliin wal gaggaafachaa akka nu waliin turtan abdii guddaadha kan qabnu egaa namoota gaggaafachuuf jirra ammas haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin akka turtan kabajaan isin affeerreera kottaa. Fikaadoon jedhama. Kiyyaan jedhama. Kiyya? Kiyya. Ya kadhimaa kiyya kootu. Gammachuu Girmaan jedhama. Takkaa Mul'ataan jedhama. Maqaan koo Badhaasamaa Muyyeen jedhama. Fiqiruu Adaanan jedhama. Humna qilleensa Itoophiyaa yeroo jedhamu dhageessanii beektu? Yeroo dhageessan maaltu sammuu keetti dhufu? Yookiin maal beekta waa'ee humna qilleensaa? Humna qilleensaa jechuun akka yaadutti garuu humna qilleensaa jechuun maal godhama humna qilleensaa? Maal inni yookiin faayidaan isaa? Faayidaan isaa immoo jireenyaaf hin ta'a, albuudaaf hin ta'a. Albuuda kan godha? Albuuda moo ni miidhagsa. Albuuda miidhagsaa humni jechuun amma albuuda biyyattii eegaadha moo jechuun? Ni eega. Albuuda biyyattiin eega. Fayyaa namaa ni eega. Qilleensa gaarii gaafa fudhattu keessi keelli ni gammada. Oksijiinii baastee gaafa gajjitu qilleensi yoo hin jiraanne ho'a bichaa fudhatta yoo ta'e affanamtee illee dhumuu dandeessi. Humna qilleensaa jechuun waan keessa keenya jirullee gubataa keessa jiru baafnee humna qilleensa sana qulqulluu sana fudhannaa jechaadha. Qilleensa qulqulluu sun maal nu fayyada? Hundi fayyaa keenyaaf nu fayyada jechaadha. Humna qilleensa Itoophiyaa yeroo jedhamu dhageessee hin beektu? Hin beeku. Nan dhagaa. Dhageessa? Mee maal beekta hawaasa? Waa'ee isaa yaa'u akka muuxannoo qaban minaamina. Muuxannoo akkamii? Muuxannoo akkamii? Muuxannoo dandeettii isaanii. Jechuun dandeettii isaanii maal himee isaan? Dandeettiin isaanii yaa'u maal jedheen si ibsare? Waan si tole jedhii naaf ibsi. Waan si tole jedhii. Bakka isaan maal jedheen si ibsa? Naa dhufuu dide. Jechuun yeroo humni qilleensaa jedhamu maaltu sammuu keetti dhufu? Humna qilleensaa inni jedhamu namoota barumsa gaariidhaan saaxilanii leenji'anii too barataniiti waan adda addaa maalummaa hojjetu? Aktii adda addaa agarsiisan. Aktii akkamii? Aktii akka waraanaa minaamina qilleensa irratti deemuu gaggaragaruu minaamina kan agarsiisan. Humna qilleensa Itoophiyaa yennaa jedhamu Bishooftuutu natti dhufa. Bishooftuu? Humna jechaan Bishooftuurra jira humna qilleensa Itoophiyaa yennaa jedhanu. Bishooftuu ta'uu isaanii hin beeka. Humna qilleensa Itoophiyaa yennaa jedhamu jechaadha. Wayii immoo kanadha kan malee booleen immoo jira akkuma jirudha. Humna qilleensa Itoophiyaa hojii isaa maalidha yaaddu? Humna qilleensa Itoophiyaa yennaa jedhamu waa tokko naa biyya irratti rakkinni wayii dhufuu danda'u. Haala kamiin? Humna ooliti humna wayii lola irratti yoo ta'e amma fakkeenyaaf humna isaaniitti olitti ennaa ta'u humna isaaniitti ennaa olitti ta'u humna dabalataa qilleensaan dhufeetu biyya irraatii diina orkaacha. Ittisaa jechuudha. Humna qilleensa Itoophiyaa wanti yaadadhoo jiraate jabina Itoophiyaan qabdu natti fakkaata. Jabina Itoophiyaan qabdu haala kamiin? Qilleensarraan jabina ishiin qabdu natti fakkaata. Nan beeka humna qilleensa Itoophiyaa kan jedhamu humna waraanaa jechuudha. Qilleensarraan biyya tokkorraa kan waraana tokko akkamitti turiitti naaf akkam? Meeshaa waraanaatiinitu awurooppilaaniidhaanitu qilleensarraan lafatti kadi. Rukutu waraanu jechuudha.
muraasaan dura humni qilleensa Itoophiyaa cidha guddaa tokko qabaa ture. Wal fuudhanii. Maal si kofalchiisa ree? Dhaggeeffadhu. Sagantaa guddaa tokko qaba ture jechuudha. Sagantaa. Cidha jechuun wal fuudhu jechuudha. Miti? Sirriidha sammaa. Sirrii jette garuu sagantaaleen gurguddoo akka cidhaa jiran jiru. Kan cidha caalan illee ni jiru. Akkuma biyyaatti kabajamanii. Kanaafuu guyyoota muraasaan dura humni qilleensa Itoophiyaa sagantaa wayii kabajatee ture. Yookiin immoo guyyaa hundeeffama isaa. Guyyaa dhalootaa akka hin taane. Guyyaa dhalootaa kabajate. Kanuma isaa. Kanaafuu waggaa meeqaffaasaa kabajatame. Waa'ee humna qilleensaa yaaddee humni qilleensaa kun erga dhalate yookiin erga hundeeffame hagamdhaa waggoota meeqaffaasaa waan kabajatetti fakkaata. Erga akka annatti fakkaatu garuu erga biyyi seene miti ree. Wanti kun ani eegale akkasumatti fakkaata. Waggaa 5-6 ta'a. Hundeeffama waggaa 5ffaasaa yookiin 6ffaasaa yookiin 7ffaasaa kabajatee jechaa jira. Naannaa waggaa 80. Waggaa 80. Kanatti fakkaata. Oh my God! Waggaa salgammasaasa ilgaffaasaa. Waggaa 9ffaasaa. Waggaa 9. Kiyyaa waggaa 9 Fakkaadhumaatti. Ani beeku biyya keessa jiru natti fakkaate nageenya. Biyya irratti. Nordofan. Tasuma saabo. Kanaafuu amma humni qilleensa Itoophiyaa akka inni kabajate hin barree jechuudha. Barree nageenya maree fudha ga'uu kooti. Narraa. Kanaan walitti miidiyaa hordofuu qabdi. Biyya keessa jiru. Egaa hundeeffamni isaa guyyaa fagoo ta'eyyuu kan bal'inaan hawaasa keessatti haasa'amu yookaan kan dhaga'ame waggaa yooma guddate waggaa 3 waan caalanii. Waggaa 3. Oh my God. Oh my God. Humni qilleensa Itoophiyaa waggaa 3. Kan hojiirra oole. Kan hojiirra oole. Natti fakkaata hundeeffamni isaa yoo guyyaa fagoo ta'eyyuu yeroo dhiyoo natti fakkaata. Waggaa 90ffaasaa. Ammoo bara 2018 irra jirra. Hundeeffamni humni qilleensa Itoophiyaa kanaa bara meeqaadha jechuudha ree? Bara meeqa jechuudha? Waggaa 80 jechuun egaa yaa'u har'a waggaa yennaa irraa hir'isnu waggaa meeqachaadha? 2019 lakki 19 1119 natti fakkaata gaa 19 na yaadadha lakki. Yaadadha sirriitti sii gala yeroo. 30 hir'isa akka 19 32. 932. Akkana ni kudha 990 natti fakkaata. 990 meeqa? 93 ta'e 40 waan akkanaati. 994 93. Bara 2009. Kuma lamaaf sagal hagamitti sila waggaa 5 jettee 2009tti immoo waggaa 5 dabalte oo meeqa ta'ame 2014 ta'an oo 18 irra jirra akkamitti dhufe moo herreegni kun jechuun kanaan dura yaaddoo waan qabuuf hojjetamee taaka. Taa'ee hojjetamee jechuudha. Jijjiirama booda natti fakkaata. Jijjiirama booda jechuun waggaa 8. Egaa muummichi ministeeraa gara aangootti dhufanii egaa si'as natti fakkaata. Hundeeffamni humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 8 yookiin jijjiiramaan as jechuudha. Kaalkuleetariidhaan hojjechuun jirtu. Kaalkuleetariidhaan garuu hojjechuun hubannoo kanaaf hin ta'u. Meeqa sunii dhufame? Meequma sunii dhufame? Inni dhufa inni bara 19 hir'isaa 10 bara 1921 ta'a. 1921 seenidha. Oh my God! 90 keessa maaltu gashayyuu bara amma waggaa 9ffaasaati miti. Bara 1922 natti fakkaata. 1922. 1922. Oh no! 1922. Meeshaan waraanaa dhalli namaa yeroo jalqabaatti fayyadamaa ture maal jedhama yookiin maalidha?
Taankidha. Taankii akkamii? Taankii akkamii? Taankii jechuun yookiin dhaabbadhu na eegi jedhama. Amaariffaan immoo qomoo xabbiqin. Waan akkamitti mee dhaga'een beeku laana. Tokkicha inni tokkosaa achiin booda na eegeettaan diina geeti. Na eegettee tokko qalaa gashitee jedhi natti tokko seettaan. An akkasitti ka xiyyitii. Mitire? Na eegi maaf jettaa ammoo? Akkasirri kun ka amma gashitutti ka. Diina keetiin na eegettaanii? Eeka. Si eegaa ammoo dhaabbatee? Eeka diini duraame akka ammatti. Walii yaada? Walii yaada. Maal isaa diinaree olii yaadee? Maal isaa diinaree? Jechuun olii eeganii walitti dhukaasu? Olii eeganii walitti dhukaasu? Otoo ati hin hidhatiin maal sirri kutuka? Eeboo. Eeboo. Abboonni keenya yoon seenaa qoradhu akkanatti fakkaatetti fardaan eeboodhaan adamsaa turanii diina gara biyyaa dhufee fardaan eeboodhaan biyyarraa deebisan. Biyya yeroo lolaa da'aafaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba dhalli namaa meeshaa waraanaa eeboo qabateetu fayyadamaa ture akka ittisaatti yookiin immoo meeshaa waraanaatti jechuudha. Akka biyya keenyatti akkas jedhee. Akka biyya keenya akka addunyaatti. Akka addunyaatti hin beeku. Gaachana. Eeboo. Farda. Sansanii fayyadamaa ture jalqabarra. Jalqabarra. Ittiin deemanii diina waraanuu diinan itti socho'u. Goraadee. Waan akkas. Maal jettati immoo? Mootummaa isaaf deebiseera. Akka Oromootti fardi mallattoo Oromooti. Oromoon fardaan ba'a, eeboodhaanii ba'a, goraadeedhaanis ni ba'a. Isaan boodatti immoo itti fufee immoo xamanjaa kan jedhan xamanjaa. Eeboo. 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 Jechuun maal faarratti itti fayyadama eebootti? Eeboo manna lola adwaa kana eebootiin akka isaan lolanidha. Fi kan akka cuubee garaagaraatiin. Jalqaba jechuudha. Meeshaa waraanaa jalqaba. Meeshaa waraanaa jalqabaa iyyuu eeboo fi wayima muka qaraniitu akka sanatti itti fayyadamaa turan warri durii jennaa geenyicha akkatti itti fayyadamaa turani. Dhagaa. Dhagaa. Kan godhee itti fayyadamaa ture dhagaa? Qara. Aree. Aree meeshaa waraanaa. Dhakaarraas itti fayyadamaa turanii meeshaa waraanaa jalqabaa eeboo fa'a sibiilarraas tolchanii mukarraas tolchanii itti fayyadamaa turan. Jechuudha. Maal immoo godhu yookiin maalii waraana? Yeroo sana waraana otoo hin taane bineensota adda addaattiin adamsuudhaaf jecha malee waraanaaf miti. Waraanni booda kana erga biyyi kun biyya taatee biyyoota mataa ofii isaanii tolfachuu erga jalqabanii wal waraansi daangaa irratti dhufe malee duraanii bineensa ittiin ofirraa dhorkuudhaan malee meeshaa waraanaa duraan jalqaba eessatti akka ta'e kun. Muummicha ministeera Itoophiyaa jennee Dooktar Abiy Ahmed yoo jenne ajajaa olaanaa humna qilleensaa jennee eenyuun maqaa dha'uu dandeenya? Maarshaal Biraanuu Juulaa. Fiild Maarshaal. Firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa. Biraanuu Juulaa. Dhoofnaa jira maqaan ta'e? Oh my God! Yaada. Girmaa. Girmaa eenyu? Sooman beekuun har'aa baduu barbaada. Yaadi yeroo isin keessaa isin kennu. Girmaa Mardaasaa. Girmaa Mardaasaa. Ufuma isaa Abiy Ahmed. Dooktar Abiy Ahmed. Dooktar Abiy Ahmed. Akkaasaa beekera. Yaada beektu garuu yaadachuu dadhabdan. Biraanuu Juulaa. Biraanuu? Juulaa. Oh no! Fiild Maarshaal. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Juulaa jenne isaan sammuu keessanitti dhufee jechuudha. Waajjirri muummee humna qilleensa Itoophiyaa magaalaa kamitti argama? Magaalaa kamitti? Waajjirri muummee humna qilleensa Itoophiyaa magaalaa kamitti argama? Addis Ababa Qaxooraalochi. Asuma Finfinnee. Xooraalochitti argama waajjirri muummee isaa. Humni qilleensaa akkuma silanaa kaaste humni qilleensaa iyyuu bishooftuudha.
Waajjirri muummeessaa. Waajjirri muummeessaa Finfinnee keessa dhagee magaalaa. Finfinnee asuma magaalaa Finfinnee. Naannoo kamii? Kan akka jedhamu. Isaan hin beeku makalaakiyaa ministeeriin as ta'uu isaan beekaa waajjira isaanii naannawaan tilaa natti fakkaata xooraayilochi natti fakkaata akka natti fakkaatetti. Magaalaa Finfinnee keessa nuti. Magaalaa Finfinnee. Naannoo kam deemtee beektaa? Hin beeku. Tilmaama kooti. Magaalaa Finfinneetti tilmaamtee? Bishooftuu. Bishooftuu. Ayyee. Eenyu kana yuutubariin addunyaa irratti beekamaa tokko dhiibbaa uumaan tokko dhufee ture. Yaadatta? Miidiyaa irratti dhageera. Mee eenyutti yaada yuutubariin kun waa'ee isaa dhageessee ta'e? Lakki maqichi isaa waan hin beekneef miidiyaa tiktook irratti arge garuu maqaa isaan bara. Maqaa isaan beektu? Maalummoo beektare waa'ee isaa? Ilaalteettaa laayivii sana? Laaleera garuu laayivii seenee ilaalle viidiyoo gaggabaabaa kutamee gadhiifamu ilaaleen ture. Waa'ee isaa sirriitti hin bare. Finfinnee akka inni daawwate hoo beektaa? Finfinnee akka inni daawwate beekta. Eessa isa daawwate Finfinnee keessaa dhufe? Masaraa mootummaa naannoo Hawaasaa. Kan biraa? Iddoo masaniin beeka. Keessumaa dhufuun guyyaa guyyaadhaan garuu nan beeka. Inni kun kan Ameerikaa irraa dhufe. Ameerikaa irraa gorsaa pirezidaantii Tiraamp yoo ta'e. Gorsaa pirezidaantii Tiraamp dhufanii turan. Mee waan sin gaafadha. Ayishoo Spiid yeroo jedhamu nama kana dhageessanii beektu? Nama Ayishoo Spiid jedhamu dhageessanii beektu? Ayishoo Spiid jechuun isuma damma dhiibbaa keessattu kana moo? Dhageessanii beektu? Dhiibbaa keessa. Maqaa kan dhageessanii beektu? Harma irraa dhagaa jirtu. Ayishoo Spiid. Ayishoo Spiid. Amman dhagaye. Har'a deebi dhageesse. Dhugaa? Dhugaa. Kanaafuu dhufuu isaallee hin beektu jechuudha. Hin beekamu. Hin beektu. Yaadatu. Dhufuu isaan nageenye. Yaadatu. Dhufuu isaa nageenye yaadadus. Tasuma isaa. Atoo. Tasuma isaa hin beektu. Tasuma isaa. Nageenye eenyu kan jedhamu gurraacha wayii dhufee ture miidiyaa wantinaatiin hin arge. Zeeda dhufee likardii Itoophiyaan cabsitee ture jalaa immoo biyyi wayii Afrikaa keessaa kan jalaa cabse maqaa isaallee mana an irraanfadhe malee gurraacha wayii gurraacha waxxaatii wayiiti. Beekta dhageesseettaa jechuudha. Argeera iyyuu wantinaatiin miidiyaatiin argeen ture. Mee egaa Finfinnee dhufeera daawwachuu dhufee iddoo inni daawwate beektaa? Iddoo inni daawwate akka inni ashaaraa magariisaa akka inni dhaabe naannaa isaallee hin beeku. Badaa gaa hospitaala keessa ture yeroo sanatti ani immoo miidiyaa badaa hordofaa hin jiru. Bilbila qabdee jirtaa? Mee baasi mee maatii keenya si godha. Daawwattoota keenya egaa kan daawwachaa turtan qora sammuuti akkuma maqaasaa sammuu qoraa turre isinoo hagam deebistan mee hagam beektu gaaffiilee gaafatamaa turan sana hagamiin beekaa jettan immoo hiriyoota keessan maatii firoottan keessan waliin ol gaggaafachaa akka turtan abdii guddaadha kan qabnu egaa qophii keenya qora sammuu asumatti goolabuuf jirra kan guyyaa har'a qopheessituun qophichaa kan si waliin ture Anaayyaantuu Geetaanan ture garuu immoo qorri sammuu haa xumuramuu malee qophiileen AMN Plus hafan dhangaalee mimmiidhagoon mimmi'aawoon kanaan dura AMN Plusiin beekaman itti fufuu nu waliin gamanumaan nagaatti.